السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو كان نوجي لا Garuu guyyaa sana akka tasaatti waan sun uumame itti yaadee uummata akka itti yaadee iyyuu miti. Waan akkasii na mudata yaadee miti garuu barii sana gammadaan ture. Fayyummaan kun immoo kolfaan ture. Waan sun naaf uumame baay'ee gaarii naaf ta'es gali. Amma immoo edda ati gara naa bante bakka inni taa'ee jettee haa ta'u. Waaqayyoon galateeffadheena waan inni jedhu sana dhaggeeffadhe. Ati garuu ani hiriyaa kee irratti jaalachuu ishee misin qabu. Hayyuu si jedheera. Yamarri biyya shaallu. Kiyyaaf waa'ee Sayyid waa takka wanti beektu hin jiru. Ati ani hiriyaan kee osoo jiru akka ምንም ሲሰማሽ ሁሉ ሲሰማሽ ይደር እስካሁን አብልቻ ያጠጣውሽ ጉዳቹን ልሰማ ነው። አንጋማ ሲኛቺሴ ሲኦባሴ ከሲደጋፈል ጉዴ ከደጋውሽ argitanii jirtanii isin jedha obboleeyyan kiyya mana ayyuu dhaquu jechuun salphachuu jechuudha. Namni salphina barbaadu salphinni eessaa bitamaa yookaan uleen eessaa bitamaa? Eessatti tumamuun argamaa? Eessatti salphadha namni jette qe'ee ayyuu dhaqi. Qe'ee ayyuu jaartii Sa'idoo lammaffaa aadde duree Sa'idoo lammaffaa jechuudha. Qe'ee san dhaqa. Namni salphina barbaaddan keessattuu jechuudha qe'ee isiititti nama tumti jechuudha. Qe'ee isiitti ta'e karaarratti ta'e anamma ayyuu jechuudha. Ergasiin gaaf kaan sa'aadaa hiriyyaaticha. Nama guddaa afutti keessummaa afutti mee abba maroo zaatuu hin kabanye jaarsisii kabajuudhaa hafu Sa'idoo duraayyuu maqaatti baaste Sa'idoo fi hoolaan kun maal garaagarummaa qaba jettee hoolaan walitti fakkeessite jechuudha. Ka isaas haa ta'u isas kabajuun haa hafu maal jette abbaa roozaa afutti sa'aadaa jechuudha. Sa'aadaa jechuun nama guddaadha, nama ijoollee qabu, nama kabaja qabu. Hiriyyaa isiitii miti nama isiin umriin isii dura jirus intalli ka isii waa'ee Sa'idoo dubbannaan itti fiidee qabatte jechuudha. Ittuma ol kaate jechuudha lafuma. Ati beezaan difratii akkamii qabdan jedhe bar difratii akkamii qabda? Isii waa'ee Sa'idoo hama Sa'idoo badooma Sa'idoo nama dubbatu kan jaalanne gurrumaanuu dhageetti kan jaalan ati akkamitti abbaa manaa kee Sa'idoo jaaladhe hin du'aafi jetteeni isii bira teessee ati garuu difratii hagam ga'u qabda. Ayyuun kaa goobaziidha, bilxiidha, nyaachistee obaastee. Garuu nyaachistee obaastee akka keessummummaatitti kabajjee waan jarri hojii haasa'u keessaa guurtee fixxee jechuudha. Qaruutee re'ee yoo an jedhu gaafa dura re'ee yoo jedhu dhugaan seetaniimi re'ee qaruutee bilxii namni akkasii jiru jechuudha. Maal kun ofte Sa'idiin harka deeffattee Sumayyaalleen waan gootu dhabnaan hifattee deebitee Yamanitti ijoollee tiyya nagaan guddifachuu na oyye jette. Hin argite kaa akka ayyuun malaan sobaan sanuu sobni isiillee ka daangaa darbe akkasiin itti kijibtu argitanii gaafa kaan har'a kaa kunoo beezaa mataa irraa buqqifte dhumarra nyaachistee obaastee imimmaan shaarbii isiitii irraa xaragaa shaarbii ufiitii irraa xarayidee sooftiilleen qabu as jedhimee jetteen imimmaa irraa xarayidee itti heerumta hin booyini si fuudha homaa rakkoon qabu hin yaaddeyni jetteeni waan isiin haga isa hojjaasaa turte akkamitti akkasiin isa jaalatte keessaa guurtee keessaa elmitee fixxee ka beezaan tiyya goowwittiin kanaaf yaadde hiriyaa tiyya kasii hiriyoomonni jedhamu jiru jaarsa fi irratti hiriyyummaan qilee haa seenu malee ayyuun akkasuma yaati miti jechuudha. Ayyuun akkasuma yaati miti. Sa'idoo nama ayyuu irratti tan biraa hin dabala odoo jedhee qilinxoo galuudha malee
ayyuun nama harkatti ajjeeste qilinxoo hin gala yoo jedhe malee garuu ayyuu irratti nama biraa hin dabala jedhee yoo yaade fakkeenyaaf Beezaan si jaaladhe jettiin innis ishii jedhee jira. Ayyuun garuu malaan akka inni isirratti hin fuune gooti jechuudha. Isinii galee nama akkamtummee nama nyaachisee nama obaasee keessummaa qeessaa dhufte uleen Beeza way lammata garuu safara Sa'idooti dhiyaatta. Safara Ayyooti miti way safara Sa'idooti dhiyaatta. Minisha maabare ayyuun minisha biyya keenya minisha maal jedhan jaarumaa jechuudha bakka. Sirraa hin fahamtu waan ati jettuun ulee bichaadha bakka. Amma warri karaa iddootni odoo atillee yookaan dogongortee tasawaa balleessite. Odoo atuu lafa dhoofte maal lafa dhoofte jettee achi sidhiitti malee namni kun maal lafa dha'e jettee rakkoo keessi hubattu. Isiinis akkasuma jechuudha. Ayyuun Sa'idoo irratti qaldiin beektu. Qaldiin beektu. Ammumarraa goraa warri Sa'idoon si jaalanne yoo jenneen ishinuu jedhaa jettan isin duraayyuu jettee jirti bar haadhuma isaa haadha manaa isaa hangafaa irrattuu jechuudha. Maasu uumee Sumayyaa wajjin asii ka'ee Gondar deeme innummaan. Waanuma isiin godhi jetteen godha. Yoo isin asin nakkoottu jettee achuma dhaqa yoo isin as jira jettee achumaa fiiga. Isaa fi hoolaan kun maal garaagarummaa qaba jettee gaafa hoolaa ol fuutee baattee viidiyoo irratti waraabde jechuudha. Hundi keetuu gaafuma san beekuu qabda jechuudha. Jaartiin haadha manaa isaa hangafaa irraa hagana isa dhiibde ati dhufee ayyuu irratti isa hin jaaladha. Yoo jettee dhuftu Beezaan ati saalfattuuf maafuu meeshee mimmaan siyaa qabuuyyuu ati amma isa wajjin jiraachuuf moo sarraatanya ayyuu ta'eetiniin jiraadha yoo jette malee garuu Sa'idoof haadha manaa ta'ee jiraadha jettee Sa'idootti dhiyaattu hangama kiyyaawwan dhan jedhu se akkanatti fakkaatutti jechuudha. Maaliif jennaan Haylanyaadha ayyuun akkasumayyaa cal'iftuu sanis se'in. Akkuma isin Sumayyaa irratti itti heerumte sananillee ayyuu irratti itti heeruma jettee yoo ka yaaddu ta'e dogongortee jirta jechuudha. Sarraatanyaa ayyuu taateetiniin qochi. Yoo ayyuun ka isiin jette ka'uu yoo isin ta'a isiin jette ta'uu yoo isin deemi isiin jette deemu akkasin ta'a yoo jette malee garuu Sa'idoo jaaladhee ayyuu wajjiniin haadha manaa Sa'idoo ta'an